raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon torbanitti guyyaa 3 Wiixata, Roobii fi Sambata galgala sa'aatii 7 hanga 7 fi walakkaatti karaa dambalii gabaabaa meetrebandii 16 yookiin kiiloherzii 17,850 yookiin oromovoice.org darbu amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akkamooltan dhaggeeffatoota keenya kabajamoo. Kun qophii keenya Roobii reediyoo sagalee Oromoorraa yeroo kana isiniif darbu. Qophiilee keenya beeksisuun kanan isin wajjiniin turu Anayyaantu Dameeti. Qophiin keenya har'aa oduu fi qophii mala jireenyaati. Muuziqaa torbees ni qabna. Hanga qophiin keenya xumuramutti akkan wajjiniin turtan isiniin affeera. Amma gara oduuttan isin dabarsa. Akkamooltan oduu saati kanaaf qabnu sin dhageessisa Hannaa Basaa Waaqjiraati. Ayyaanni waggaa kurnaffaa gumii waaqeffannaa addunyaa Noorwee Berganitti gaggeeffamaa ture milkiidhaan xumurame. Ayyaanni guyyaa 3 gaggeeffame kun hojii waggoota kurnan keessatti gumii waaqeffannaa addunyaa hojjechaa ture ilaaleera. Kana malees qorannoo hayyoota Oromoo adda addaatiin dhiyaate irrattis mari'achuun murtii adda addaa dabarseera. Gumiin kun yeroo adda addaa keessatti qorannoo fi hojii hojjeteen waaqeffannaan akka guddatuu fi sadarkaa addunyaatti beekamu hojii boonsaa galmeessaa dhufuunsaa himamee jira. Gumii waaqeffannaa addunyaa aadaa Oromoo fi amantii Oromoo guddisuudhaaf ilmaan Oromoo addunyaa keessa jiranirraa bara 2008 kan hundeeffame ture. Ayyaanni waggaa kurnaffaa gumii waaqeffannaa addunyaas waxabajjii 22, 23, 24 walitti aansuuf guyyaa 3 Berganitti kan gaggeeffame ture. Ayyaanni Irreechaa Arfaasaa sirna ho'aadhaan Noorwee Bergan keessatti kabajame. Ayyaana dilbata darbe kabajame kanarratti miseensonni waaqeffannaa hawaasa Oromoo fi Oromoonni biyyoota adda addaa keessaa Berganitti argaman irratti hirmaataniiru. Keessaayyuu ayyaana gumii waaqeffannaa waggaa kurnaffaa sababeeffachuun Berganitti kan ba'an ilmaan Oromoo ayyaana Irreechaa kana bakka tokkotti dhufuudhaan eebbaan kabajataniiru. Abbaan Gadaa Bayyanaa Sambatoo sirna kanarratti akka ibsanitti uummata Oromoo addunyaarra jiru kan walitti hidhee jiru Irreechaan biyya keessattis akkaan guddachaa akka jiru ibsanii gara fuulduraattis ilmaan Oromoo bakka jiranitti ayyaanaaf aadaa Oromoo kana bifa ho'aaf kabajaa qabuun akka itti fufan dhaamaniiru. Ayyaana Irreechaa kanarratti obbo Dirribii Damisees argamuudhaan ayyaanichi Oromootaaf hundee jabaa ta'uu ibsaniiru. Maanguddoon Oromoo ayyaana kanarratti argamanis akka ibsanitti Irreechaan gara fuulduraatti sadarkaa olaanaatti akka guddatu yaadanuuf kennaniiru. Irreechaan Arfaasaa ayyaana Irreechaa kan bonarraa gara gannaatti ce'uudhaaf waggaatti al tokko kabajamu. Oromiyaa garaa garaa keessatti falmaan itti fufee akka jiru beekamee jira. Keessaayyuu yeroo ammaa jijjiirama dhufeera jedhamee waan ibsamu irratti hojiin hojjetame hundee kan hin qabne ta'uu miseensonni hawaasa Oromoo adda addaa ibsaa jiru. Jijjiirama fiduudhaaf hawaasa kan hirmaachise walgahii maraalessa bakka adda addaatti gaggeeffamu akka qabuu fi mormitoota hundas daangaa tokko malee walitti fiduun akka hojjetamu dhaamaniiru. Keessaayyuu biyyattii keessatti araaraaf nagaa buusuuf yeroon ce'umsaa barbaachisaa ta'u yaada kennitoonni ibsaniiru. Otoo yeroon ce'umsaa lafan kaa'amnee fi haala rakkoo kanaan duraa xiinxalanii lafan kaa'in jijjiirama dhufe jedhanii labsuu fi ifuun gahaa miti jedhameera. Biyyattii keessatti nagaa buusuun qaamoti hawaasaa, jaarmiyooti siyaasaa kan hawaasaa, kan siviilii fi abbootiin amantaa akkasumas abbootii siyaasaa kan hirmaachisu konferensiin ce'umsaa qophaa'u akka qabullee itti da'aniiru. Rakkoon biyyattii bal'aa fi walxaxaa akka ta'ee fi kaansaa immoo rakkoo kana kan maddisiise EPRDF wayyaanee waan ta'eef wayyaanee madda furmaataa ta'uu akka hin dandeenye ibsaniiru. Oduurra keessaa qabatanii lafa dhiituuf shubbisuun rakkoo hundee gadi fageeffate akka ne kan ibsan maanguddoon rakkoo kana hiikuuf mootummichis ta'ee qaamoti hundi walta'insaan hojjechuu akka qaban ibsaniiru. Gama kaanii wal dhabdeen bakka adda addaatti ka'aa jiru ammallee babal'achaa akka jiru ibsamaa jira. Asoosaa keessatti wal dhabdeen ka'ee jiru ammallee babal'atee jira. Humni raayyaa ittisa wayyaanees uummatarratti dhukaasa banuun namoota hedduu akka madeesse beekameera. Rakkoon bakka adda addaatti dhodho'aa jiru kan wayyaanee waggoota 27f awwaalte ta'uu kan ibsan ammallee rakkoo kana hiikuudhaaf yeroon ce'umsaa gadi kaa'ame
qaamoti hawaasaa hundumtuu walitti dhufuudhaan rakkoo kana furuu qaban jedhaniiru. Kan amma Abiy fa'aa afaaniin addunyaarra naanna'anii haasa'an kun rakkoo sana haguuguudhaan ala furmaata hin ta'u jedhameera. Rakkoo ture sana haguuganii bira darbuun rakkoof furmaata akka hin taane kan ibsan manguddoon ammallee taanaan rakkoo sana hundeetti hiikuudhaan hojiin qabatamaan hojjetamuu qaba jedhaniiru. Oduun sa'aatii kanaaf qabnu kanuma qophii keenya fi waliin nagaan nuu tura. Amma immoo qophiin kan wallee torbeeti. Ittaansee sagantaan keenya idilee mala jireenyaatu dhiyaata. Amma gara walleettan isin dabarsa. Orte ganama ko buura gadaati madda gootota koo qeerreechaati. Gadaan bultaatu gadadoo hin feetu uumaa keettiin bullaa seenneen gi'ameetu. Ati lafa miti dachee caaltu sooratti uumamaa kan hundaafuu taatu. Naaf nu turerrisu sumarraa nyaatane gara bal'atte kanaaf nu soomane. Oromiyaattiya 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 Oromiyaattiya. Loonoo dhiiga ofii arguu walitti gadoodha. Harree qofatu kuusee wangadeedha. Jireenyi koosuma duuti koosurratti otaalutu jirru yattumaa simiti. Dachee seena qabdu badhaatu albuuda ajjeesaan kee duruu sirratti wal muuda. Soomaaf wareegaman goonni qaaniin kalee yoo boqonna laataa rasittuu jaale. Tokkummaadha wabiin bilisummaa utubaa jabaadhaa dhiigni Oromummaa. Waamatu amma kuushii ilmaan ta'e galaana jibbine irra roorroo waltaane falmanna. Oromiyaattiya 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 Oromiyaattiya. Loonuu dhiiga ofii arguu walitti gadoodha. Harree qofatu kuusee wangadeedha. Sabako galaana ko alagaan hundoorsisu. 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 Sabako galaana ko kaane tokkummaani hanga yoom nu doorsifte. Bultee sabni bichuuni biyya keenya irratti hin gabroomnu jedhe sabni guddaane. Biyya keenya irratti hin gabroomnu jedhe sabni guddaane. Saba koo galaana koo kaane tokkummaani jibbinee hin reebamnu. Ulee kudha tokkooni biyya koo irratti hin gabroomnu jedhe sabni guddaane. Biyya keenya irratti hin gabroomnu jedhe sabni guddaane. Saba koo galaana koo yoomuun jilbifatu. Saba koo galaana koo dhaloonni qubeedha. Saba koo galaana koo eenyaatu imaana. Saba koo galaana koo mootota qaalidha. Saba koo galaana koo kaane tokkummaani hanga yoom nu doorsifte. Bultee sabni bichuuni biyya keenya irratti hin gabroomnu jedhe sabni guddaane. Biyya keenya irratti hin gabroomnu jedhe sabni guddaane. Kun qophii mala jireenyaati. Qophiin mala jireenyaa torbaanii guyyaa tokko isin dhiyaata. Kaayoon qophii kana uummanni Oromoo beekumsa, ogummaa fi muuxannoo isaan barbaachisu argatanii akka murtee qajeelaa fudhachuu danda'an hundeessu. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya, ani qopheessaan keessan Aliyyi Galatooti. Sagantaa mala jireenyaa keessatti keessummaa isinii qabna. Keessummaan keenya Dr. Gammachuu Abrahaam Kurfeessaa jedhamanii magaalaa Los Angeles biyya Ameerikaa irraa. Oromoon duruu mala dhaataa rakkoo jiru furuuf akkasuma hiree uummata ofiitii uumuuf mala dhaa. Adhaa waa'ee Oromoota naannoo Utaawaayuutitti 1950moota keessa sochii deemaa ture Dr. Gammachuu waliin gaafiif deebii qabna.
itti dhiyaadhaa isiniin jenna. Dr. Gammachootillee yeroo kan kee fudhatteeti sagantaa kanarra argamuu fi ulfaadhu dhiyaadhu isin jedha. Obbo Aliyyatillee ulfaadhu yaada qabnullee akka warra dhageeffattoota keetiin nu ga'uuf volunteerii taate galata guddaa qabna. Sagantaa wayii qabdanii sagantaa kana Facebook irratti argee sagantaa wanti inni jedhu the pioneering Oromo Youth Action for Social Change, honoring the life of service legacy of the voluntary of RC Basic School Movement. Sagantaan kun ji'a dhufu keessa deemuuf deema. Mee sagantaan kun maal inni barbaachisee eessa deemaa? Eentu deemsisaa mee kana dhageeffattoota keenyaa nu ibsi mee achirraa jalqabna. Isin eenyu maali eenyutu waan kana qophii kana qopheessaa akka jedhuuf deebiin jiru maali nu saba ilmaan biyyaati warra dubbii kana garanyaattoo qabu waan kanneen diqqeenna dhagaa guddannee argaallee guddannee gariin keenna seenaan kun seenaa naaratiivii Oromoo reezistaansii yookaan qabsoo jastisii ta'u haqaaf ta'u keessa galuu qaba amantii jennu waan qabnuuf researchii waggaa gara 4-5 almataan kiyya godhaa ba'eera. Kun piroograamii kan attimate wanna dhumiitii isaa dookumeentarii muuvii baasu ummata kana manguddoota kanneen irra deemnee tokko tokkoon interviyuu goonee seenaa isaanii waan kana maaf akka kaa'anii maaf akka godhanii maaltu akka isaan jabeesse wanti isaan guddisanii keessatti xiinxallanii na himanii wanti isaan jabeesse Oromummaa isaa walii qaban yoo jaalala walii qaban tokkummaa walii qaban yoo waa muratan murteessa waliin godhu namni gara tokko yookaan consensus hin dalagan 50+1 iyyuu namni maruu haga waada san fudhatuuf ta'anii mari'atanii waan kanneen dalaganii kanaaf nu warri piroograamii kana dalagaaru waan kana gara nyaatoo laqannu kanammoo akkanaan biyyanatti dalaguu waan hin danda'amneef instituushinii waan barbaachisu maqaa isaanii utuu hin jijjiirre RSO Basic School Movement Foundation waan jennu rejistarii goonee waan legal entity waan kana sirna itti godhaarraa jechuudha. Kana akkuma abbootiin keenya public service godhan sanuma deebinee amma seenaan kun dhaamsi guddaa isaa hinnaa baay'ee dhaamata maali? Ijoollee waan guddaa isin hedanna dubbii keenya ifaajee keenya seenaa keenya qofan jalaan gatina waan jedhan dubbiin sunillee akka garanyaachuufi waan nurra jirtuufi nullee akka genereeshinii itti aanaatitti responsibilitii keenya dischargii godhu. Kanaaf amma walgeettiin kun maali gaafatan? Ka jedhu tokkoffaa seenaa dhokate kana baasu lammaffaa ifaajee warra godhe kana warra sacrifice godhee transformation akkanaa fide kan fayyaa ulfaadhaa jechuun taankii jechuullee waan qabnuuf warra paayineerii ta'an kan warra jala qabee waan mara jijjiire kanneen hin dandeenna we can do it jedhanii lafaa ka'anii waan qaban waan xiqqoo shamizii yoo qabaatan mulqadhu waliin jedhanii yoo faranjii saamunaa wayii kenniteef torbaan eeganii kaan gurguranii warra ofii bira dhaqanii warra ofii raadii godhanii warri isaaniillee warri progressiivii ta'e dhufanii urgee ijoollee kana qabatanii galanii masgiida ofii kennanii goomee ofii itti ijaaranii dubartiin ammoo worqii duuddee fi xoroshoo gootee fi micciirraa godhanii fi bachoo sukkuumanii fi wanti kun akka piroograamii muuvimentiin kun akka successfulii ta'u godhanii kun society spectrumii maraa waan include waan warra barateessan callaame kanaaf seenaa dhokateeman gadi baafnee isaatiinillee ulfaadha jennee kanarraa ammoo genereeshinii keenyatti illee kan nu aamnure maal irraa baranna maal godhullee qabna waan kana asuma dhiinnu isaan nu himan kana hin jaaka jedhu mari'achuufillee hiree akka qabnuufi. Kabraa wanti guddaan ammoo soosaayitiin keenya oral history jiraata laaqaa walitti dabarsaa namni dabarsu akkuma kutaa deemuun seenaa namaa hafaa ranfataadhaan deema piroojeektii amma deemaa jiru karaa publishable buukii baasuu fi dookumeentarii muuvii illee pirooduusii goone asii warra Hollywood irraa volunteerii isaan ta'anii nu gargaarutu jira. Professionaaleen Oromoollee Minneapolis irraa nama nu gargaarutu jira.
risoorsii kanneen maraa wali qabannee seenaa kana fafoo kaa'uu fi kaa'uu callaaf illee guduntaan irraa barachuu fi wanti kun waan akka textbookii ta'ee waan namni keessa baratu waan namni irraa baratu is overcoming of a society waan hawaasaan biyyummaan dalagame eventiin maal fakkaataa ka jedhu seenaa kana warri beekan warri manguddoo kanneen waliin turan warri dubbii biyyaa faana bu'an warri qormaata godhan nama ciccimoo adda addaa hedduu waamneerra guyyaa kana warra ragaa ba'u warra waan kana ammoo akka Oromootitti wanti kun nuufillee dantaa kenna kuni seenaa saba keenyaati jedhanii fudhatanii guyyaa kana akka special guestiitti honorable guestiitti waamneerra ammoo documentary haga ammaa shutii goonerra kilippii adda addaa baafnee waan movementii kana waan karaa gabaabaatiin mul'isu gaafa sanii gabaabduu isiitti barbaannaa biyyaallee namni akka amaanyaa faroofaa warri poetry narrative dalagan waan kanaan nu gargaaru baay'ee fedhii waan qabaniif waan informationii kana funaannatanii nu gargaarutti jiranii warra gaafa san warra biyyana jiru warra gaafa san dhufuu danda'u warra aardii kanarrallee waliin hin jirre illee gaafa san maqaa isaanii dhoofne jawaa daladdanii jannoota kennaa seenaa qabdanii seenaa boonsaa daladdanii seenaan keessa hin dhokatu jennee akka isaaniin hubatanii gaafa nurraallee ammoo isaan waan guddaa dalaganii nu guyyattii tana transportii kennaaf guyyaa keenya sacrifice goonee dhufnee waan kana sin kana maqaa itti goona ka jedhu walii dhufaarraa eventiin kana fakkaataa diteelii akkuma faayinii ta'een social media irratti illee postii goonaa isinitti illee deebineeti himuu dandeenya. Lagasiin sochii kanaa maal jettanii Dr. Gammachuu? Okay, obbo Aliyyi gaafii gaarii na gaafatte legacy movementii kanaa maal ture ka jedhu kun baay'ee barbaachisa maaliif ceencaan isaan godhani effortii isaan godhani movementiin gariin successfully ta'a gariin achumaan hafaa gariin ammoo jabaateet fiixaan baheet mainstream programii ta'ee hafaa akkana fakkaatutti qormaata kiyya irratti illee akkitti argaaru movementii isaan deemsisan kuni successfully akka fiixaan baheet programii waaltaa ta'eet basic schooling kun deemee gara elementary school transform ta'ee elementary schooling kun illee deemee gara junior high illee transfer ta'ee amma ammoo gara high school illee gara banameetu jira kana loosely naannoo Utaawaayu jedhamee beekamu keessatti mana barnoota dhibba hedduu lakkaa'amtu banameera urgeen kunniin waan jarri kunniin literacy fi postii hennaata isaan jala qaba irraa ijaarame kanaafi wanti kun ammoo population barate ummata yoo barate mirga ofii beeku mirga ofii illee beekee ammoo falmatu uumuu danda'eera aniifatu legacy nama effortii kanneeniiti gurmuu nama kanneen irra dhaabannee asiin baane namni akka kennaallee nama hedduutu jira hawaasa ardii lafaa kanarra urgee maraa faca'ee contributionii karaa society godhu warri professional illee baratanii doctoral degree professionii adda addaan qabanillee jiru warri entrepreneur ta'anii business illee cimaa qabanii nama hojjaa bananii akkas jiraatanii baay'ee jiranii kanaaf legasiin namoota kanaa kana callaa miti grand Oromo movement keessatti illee Oromo national movement keessatti illee warra nama akka gammachuu waarii of gumaachee warra janna ta'anii jiruu fi kennan nama akka warra obbodotii turaafaa warra hawaasa Oromoo kana badhaa waliin uummata kanneen wal qunnamsiisee deemanii namoonni kunniin maabara maccaafuu lamaallee keessaa qooda fudhatanii wonna muuvimentii Oromoo kana nationalize yookaan paanii akka ta'e naannoo sunillee paartisipeetitti godhu warra godhe legasii guddaa qaba yaada jedhu qaba muuvimentiin kun karaa ammoo karaa aadaa Oromoollee seebii ittiin godhu ammoo waan akka hamuummota waan fuudhaa heeruma aadaan urgee biraatii baay'ee babbadeera urgee kanatti naannoo programming cooperative godhaa ture ammoo biyya kamiin keessatti qeesiin yookiin ammoo warri paastirii ta'an hamuummota aadaa paartisipeetiin dhoogaan baay'een illee jiru understanding culture warra amantii illee jechuu kanaaf baay'ee wal danda'anii amantii martuu jechuu kiyya ittiin deemu ilmaan keenya illee akka baratanii
kana Dr. Gammachuu Magarsaa waan guddaa qormaata itti godheera waan hojii isaallee laaluu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf legasiin waan kana waan diqqaa miti. Waan nu akka kenna akka ilaalcha kenna land to the tiller hennaa lafti abbaa warra absentii laallooti kan irraa fudhatame sabaadee billee qabsoon uummanni kan godheen basic schooliin sunni expandii ta'ee literacy postiin sunni ammoo hennaa idrigat bahirratti hennaa barsiisu dhufan dhufanii akka achi qubatanii proogiraamii maqaa irra jiru itti fufanii iskuulli kunniin deeme akka mootummaa keessa galu warra godhe jarri kunniin. Innaa mootummaa Haile Sillaasee illee gavarmentii chaalenjii godhee siyaasaa warri naannoo san reprezentii godhee paarlaamaa fiigu nama biraa ture nama naannoo sanii dantaa naannoo sanii hin qabne ture fiiganii nama akka warra obbo Bayyanaa fa'aa paarlament membarii illee ta'anii laagaa saba ofii reprezentii godhuu karaa ittiin danda'aniiranii soo muuvimentiin kuni waan diqqaa miti waan barumsa litireesii yookaan dubbisanii barachuu dallaa oduun ta'an afaan Oromoo kana tissuu aadaa Oromoo tissuu qooda mirga keenyaa falmachuu kanneen fide kanaaf baay'ee successfulii karaa legasiitiin jira. Akka dhageetti namni kutaa 4 barate deemee baadiyyaaf waa barsiisa jedhanii dubartii warra irraa fuudhanii faa magaalaa fidanii barsiisuu fa'aa ture jedhanii mee waan yeroo sanii haala yeroo sanii mee maal fakkaatame? Okay, summaalirraa kaaseete mootummaan poolisii qaba maaliif uummanni kun yoo barate nuun bitamu tole jedhee nuun bitamuu hin danda'u ergamu harkaan ubaa waan jiru sodaa waan qabaniif missionary operation policy jedhaniiti national level seera qaban. Seerri isaan Finfinnee baafatan sun gadi yoo dhufu gara fakkeenyaaf Nageellee Shaashmannee Kofale kanneen yoo dhufu cimaa ta'a. Jarri yoo san waan kan achi enforcii godhu warra achitti magaalaa keessatti warra garrison towns jedhanii magaalota hamtuu mooftuu tanniin keessa taa'u uummata akka malee godhu. Seera sanillee ekstiriimii deemanii warra mishineerii isinillee isin baatanii barsiisuu hin dandeettanii seerri isin dhooggaa. Seeratu jira nama naannoo amantii mootummaa yoo san Koptik Ortodoksii naannoo san kileemii yoo godhe amantiin biraa dhaqee naannoo sanii oopereetii godhuu hin danda'u. Faranjoonni kunnillee akka ba'anii waan hin barsiifne waan fedhaniif ammoo faranjoonni kunnillee interestii isaan qaban mishiniin jaabii ofii yookaan amantii ofii waan saba kanaan ga'ullee barbaadaniif warra ka'imaa kan isaanillee akka opportunitiitti argatanii ka'imnillee waan kana baatanii barsiisina dhooggani riphee barsiisaa pirogiraamii wayii jedhanii bananii riphee barsiisaan kun namni hagoon manguddoon progressiivii ta'an baadiyyaa naannoo san jarri kunillee baadiyyama naannoo dhufanii warra mishiinii gaafatanii nama barsiisuu qabatanii galanii kuni dhoggaa akka seera naannoo sanii warra bulchaa siyaasaatitti ammoo mishineeriin illee ajandaa waan qabaniif Oromoon kennallee waan ufii waan kana barachuu barbaadu akkasitti walitti maxxananii opereeshinii kana jala qaban duraan clandestine opereeshinii barsiisaa kan kuni ammoo garii harkaa cufanii gara iskuula 8 yookaan literacy postii 8 akkana bananii gara jiru warri dheesii kunni irra deemee hamsiisee jalaa cuccufe haa ta'u ammoo booda irraa waan kana seera itti baafachuu qabna. Namni keenya gabaa yoo dhaqe sangaa gurguratee hin danda'u lafa gabbara itti kaffalu yoo gabaa ba'e hagama akka kaffalee hin beeku nama kaarni yookiin dosee kipperii wootu exploitii godhee waa ofii barbaade kaffalee achi daddarbee namummaa isaa gadi balleessee kabajjaa irraa murqee olii gadi waa oofuuf kaimoota biraa kun qoxxee guddaa uume qoxxee kanaaf kaanii waan kana nuu baanee barsiisuu ba'e hin dandeenya ka jedhu mari'achuu jala qabanii kuni maali social movementii fakkaataa wanti kun maali kuni burqaa yaada kanaa jechuudha burqaa RSO basic school program ka jedhu kana yaada kana qoxxee kanarraa hanqina kana adreesii godhuu fi walii galanii achi yaada kana namni hagoon kaasee yaada kana ammoo piiriin isaanii gruupii isaanii kaa'imman isaanii kun akka fudhachuu danda'u wal goosisan jechuudha. 1950 jette soo
achiin booda 63 amma lola baalee fa'a amma baaletti lolan malee furmaannin dhufu waan jedhuun qawwee dhukaasanii namni ubbeeku malee waa ofii falmachuu hin danda'u jedhanii warri akka arfan qal'otti sochiin habusoo achi wanna jedhee maccaatuu lama namni wal gargaaru malee waa wayii jijjiiruu hin danda'u jedhu arsii beezik iskuuliin ammoo waa baratan malee waa hin jijjiiranii jedhu wanti kunniin wali hidhaa qabamoo hojjan namni waan kanniin godhaa ture. Kuni baay'ee wali hidhaa qaba maaliif namni wal caqasaa keessattuu lola gara baalee kana achiin booda ka'e wanti kunniin maccaatuu lamaanillee achiin booda lolli arsii baalee illee achiin booda wanti kunniin wali hidhaa qaba maaliif namni wal keessa jira baddaa laangannoo gadabii diidaa biyya fagoo keessa jira sooddaa wal fuudhaa wal keessa jira komiin tuni jarri akkuma Eurooppii deebiin after second ennaa xaaliyaan evictii taatee deebisan mechanized farmii kanallee tiraakteerii illee fudhatee akka lafa itti qotanii duri wanti isaan godhani hunduma namaa kana damma dhadhaa fooni kana nyaatanii kanaan jiraata warri abseentii laandoorsiin kun amma achi ammoo hennaa mi'aa lafaa baratan nama lafarraa buqqisuu jala qaban buqqisaan lafaa kun waan urgee tokko dhaabateeti miti waan saba tokko calla dhaabateeti miti saba irreen mirgaan irraa fudhamte mirgi irraa fudhamte mara waa affektii godheeru kanaaf namni walii iyyataa walii dhagaa duulallee walumaan ba'aa kaasiillee achiin dhaqaa kaachiillee asiin dhufaa disconnected miti walii hidhata qaba haa ta'u ammoo concerted ta'eet orchestrated ta'ee karaa tokkoon waan deemu miti namuma harkaa qabuun namu aanjama argateen qabsoo godhaa ture jechuudha. Warra sochii kana jalqabanii sochoosaa turan keessaa tokko Profeesar Amdeessaa. Profeesar Amdeessaan warra bara 1970 keessa asitti barataniiti Ameerikaa galaniiti wanti Oromoo kun hojjatti baheeti taa'uu qaba ilaalcha jedhurraa warra yaada community Oromoo kana fidanii fi warra akka Ma'oosaa Oromoo Study Association ijaaran kana namoota hedduutu baratee yaa'ee jedhanii naannawa kuyyaraa kana eenyuufamee amma dullaa akkaan namni yaadatu warri amma naannoon sun produusii godhe. Maqaa waamuu kana ilaalladhaa maaliifi kuni waan biyyi walii galee kaa'imni walii galee miidhaa saba ofii itti dhagame akkuma amma qeerroon addaa godhaattu kana namni tokko abbummaa duuntu fudhanne biyyummaan itti fudhatanii waa waliin dalaganii ammoo meeshinii godhu yoo barbaachise namni akka Dr. Amdeessaa warri kunniin warri isaan afoo turantu jira warri isaa afoo turanii diplomaatii siistemii fiudaalii kanallee itti siiqanii laalaniiranii akka inni itti opereetii godhu hin beekanii diqqoo malumaani bilchummamaan manguddumaan deemsisanii kaa'imallee utuu ta'anu haa ta'u ammoo kooriin Dr. Amdeessaa fa'a baay'ee militaantii ture fudhachuu hin dandeenye qaa'imoonni kunniin hennaa fiizikaalii harkaa wal qabanii wal dhaananiintu jira naannoo saniillee wal ari'aniitu jira maaliif kun isaaniif luxury hin ture yookaan ammoo waan laayyoo hin turre it was a question of survival jiraata namni keenya jiraatee danda'a mana akka goommee ofiiti namni bahee lagannan xurree lagaasan nafa itti cuftee awwaala diiganii deettuu manatti itti jissanii mana biddeetti qabanii maali lafti keessanii miti kenna lafuma gara abbaan akaakayyuun genereeshinii hagamii itti abboomee ittiin qotatee jiraatu namoonni baay'ee critical roolii muuvimentiin liidarii hin qabne hin jiru liidarii muuvimentiin tokko sooshaal muuvimentiin tokko jabaatee successfulii ta'uuf charismatic liidarii barbaachisa feezii adda addaa keessa dhufanii waan kana qottee irraa ka'anii walitti deebanii konsensatii uumanii yaada ofii kana ofiillee fudhatanii biyyallee fudhachiisanii kanaafi namni akka Dr. Amdeessaa fa'aa nuufi baay'ee simboolii guddaa warra symbol of resistance waan baay'ee dalaganii isaan urgee kana gaaniif urgee kana ga'uu dandeenyeerra. Hawaasni naannoo san deemtee gara waradaa 5-6tti opereetii godhanii as alamxeenaa irraa qabee kun haga shaashmannee nageellee kofalee
Siraaroo fa'a ajjee gara nageelle mataa gubbaa kana arsii gadaanaa kan booda amma haga boonetti illee dhaqanii barsiisaniirani manguddoon abbaa magaa jedhama warri waan kana roolii kriitikaalii taphate kana Oromoon waan tokko hin godha jedhee yookaan akka danda'u wal barsiisuu fi lammaffaa immoo waan kana namoota naannoo sanii callaa miti. Oromoonni biyyaallee critical role warra taphatantu jira kun pan Oromo movement ture kanaan ga'u godhaniirani. Kanaaf seenaa kana hayachuu fi irraa barachuu fi ofiillee seenaa kanarraallee kaanee dullee akka genereeshinii ta'anaatii fi ijoollee kennaafillee guddatan keessatti paragraafii namni kenna taphate roolii namni erinaa kana keessa jiru kunni itti dalage itti edaanee narratiivii Oromoo nationalismii kan Oromoo didda fighting for justice kan dhugaaf dhaabachuu mirga ilma namaatiif dhala namaatiif dhaabachuu qooda hawaasni kunillee qooda qaba qoomni isaa kana jennee galmee seenaa keessa galchine namni kennallee biyyi kennallee ardii lafaa kunillee akka beektu godhuuf. Hedduu bareedaa dhaggeeffattoota keenya kan walii haasa'u Dr. Gammachuu Abrahaam Kurfeessaa magaalaa Los Angeles biyya Ameerikaa irraa wanti walii irra haasa'aa turre the pioneering of Oromo youth action for social change honoring the life of service and the legacy of the voluntary of RC basic school movement ka jedhu sagantaan kun ji'a dhufu 29tti sa'a 3 irratti embassy suite by Hilton Portland Airport qophaa'aa akka warri naannoo san jirtan hidhattanii qoodarraa fudhattan asuma isinii dhaamna. Dr. Gammachuu yeroo kan kee fudhattee waan kana nu ibsitee fi hedduu ulfaadhu sin jedha. Fayyaa ta'e nagartee isinillee akka dhuftanii waliin waan kana isin kana nu qoodamtan abdii qabna. Warroota waan kana mataa fudhatee ajandaa kiyya jedhee waliin horii ofiillee baasee ennaa ofiillee baasee xaaree karaa fagoo dhufuu hedullee ka Poortilaandiin jirullee ka Minisootallee isinii guddaa nu gargaaru ulfaadhaa fayyaa ta'a waliin malee addattuu takka illee godhuu hin dandeenyu kanaafi galanni guddaan ammoo warra waan kana dalage abbootii keenya haawwatii keenya keessattuu seenaa haawwatii keenya seenaa gabaabaa miti seenaa biraa amma seenatu gabaabbate malee itti deebina waan ajaa'iba kana dalaganiidhanii fayyaa naa ta'a ulfaadhaa. Hanga yoonaatti kan caqasaa turtan reediyoo sagalee Oromoo dambalii gabaabaan isinii darbaa ture. Daqiiqaa 30f waan nu waliin turtaniif hedduu galatooma. Qophiilee keenya sanbataan hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.